Baga geessan isiniin jedha kilinika giddu galeessaa bokkuu kilinikni keenya kilinikni bokkuu ispeeshaalistoota gahumsa muuxannoo yeroo dheeraa qabanii fi ogeessota fayyaa biroo dabalatee kan hundaa'e tajaajiloota baay'ee bakka tokkotti ispeeshaalistootaan kennuu irratti argama. Maarree tajaajilootni kilinika keenya keessatti kennaman tajaajila dhibee tasaa, tajaajila dhibee keessoo, tajaajila ulfaa fi gadameessaa, tajaajila hordoffii ulfa duraa fi ulfa boodaa, tajaajilaa fi qorannoo dhala dhabuu, tajaajila baqaqsanii yaaluu tajaajila dhibee daa'immanii, tajaajila raajii fi altiraasaawundiidhaan, tajaajila caba lafee, buusaa lafee fi dhibee lafee kan biroo, tajaajila paatooloojii ni kennina. Maal kana qofa tajaajila laaboraatoorii guutuu meeshaalee ammayyoo ta'anii qorannoo dhiigaa guutuu, qorannoo tiruu, qorannoo kalee, qorannoo onnee, qorannoo hormoonii kan akka qorannoo quufaa mormaa, dhala dhabuu, haphachuu lafee, qorannoo elektiroolaayitis ni kennina. Bakki argama keenya kilinika bokkuu lakkoofsa tokkoffaa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 4 Bataskaana Maariyaamii fuuldura hoteela Arjantiinaa duraanii, kilinika bokkuu lakkoofsa lammaffaa magaalaa Naqamtee ganda Sorgaa hospitaala Riiferaalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa fuula duratti argamna. Hubadhaa tajaajiloonni keenya hundumtuu ispeeshaalistootaan gatii madaalawaadhaan sa'aatii 24f kennamu. Odeeffannoo dabalataaf 0908048000 irratti bilbiluudhaan nu quunnamuu dandeessu. Kilinika giddu galeessaa bokkuu ayyaana gaarii.